Siitu naafidaa jettee erga gaadallaan dhusee dhuunfaa siitu. Maalin naafidaa jettee ergaan ilmaan kiyyatti galuun fedhaan fiifuu akkuman itti galuun na dhibe malee numa beeyta jaaladhee taa'utti hin jiru biyya tana keessatti jaaladhee isin jalaan hafne yaa abbaa bilaan ni beeyta. Maaliif naafidaa jaanan biyya tana waan itti ta'an hin beeytu ani fiifin galuu fedha otoon shilingii makiinan qoreerra gadiin deemee kara bishaanii kanaa gadiin deemu qabaadhee silaa as taa'ee mimmaan hin duguuggadhu dabucaani. Ega odon maallaqa qabaadhee maallaqa kanama fidu anuunan dhufaa eessa dhuftee na fuudhuudhaa deemtamee meexee ammaan tana ilmaan keenya kaanillee haa xiqqaasanillee ammaan tana na jalaa rifate. Duuba malli maali yaa maali malli biraan jiru yaa Ibraahim yoo kana dhageessu taate uma deebii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Dirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya numa jirra kunuunuman jira waan keessa jiru waan qabu obboleeyyan kiyya meegaa kunoo. Biinillee natti dawwalee kunoo waan inni cuuni dhageessan yaa obboleeyyan kiyya. Mucaa kan kee qabanii mucaan Sumaalee ga'ee kunoo maallaqa 60 na gaafatanii ganaa odoo bishaanirraa hungeen hogga bishaanirra ga'e ganaa ammas maallaqa biraa fedhan ji'a. Mee ilmoota namumaa qabee oofaa namumaa gurguratuudha qabee maallaqumaa jecha ilmoota namuma isa beekunarraa namatti kennee yoon taanillee namuma iqtilaatuma keenyatu fuudhee dallaala sanittillee na harkaa kennee lakkoomsa kiyyaa wajjin itti kenne namuma na beeku malee kunaan ilmooti ya namuma na beeku gurgurate malee waan hin qabu. Abbaa sammee gaatti bilbileeti yaa buleeyyan kiyyamee biini na yalaan kaasu bilbilli isaanii dalaga jee. Akka abbaan sun deebi'ee ilmoo sanillee deebisu godha malee akkinan godhu furmaanni biraan jiru yaa buleeyyan kiyya du'aa inaa godha. An eessa dhufee na fuudhuudhaa deeman. An ofii fuuqaatan galle. An baharaani duraanis kan dhufe xiyyaaran hin dhufne. Obboleeyyan kiyya karaa baharaa kanaanis takka dalagaallee seenee maallaqa tokkollee harkaan qabu akkuma itti galuun na dhibeetiin dila kana na teessise malee ani jaaladhee as keessa taa'utti hin jiru wookaa sodaadhee kophaa kiyyan deemu jee sodaadhee taa'utti hin jiru ilmaan kiyya makluunni sunuu bishaan sanirra galanii dura odoon shilingii takka harkaa qabaadde hanqaatan galee wanni inni dhufee na fuudhuuf hin jiru ammas ta biraan na naquu deema amma Ibraahimumti kunu haada biraa ganaa ifiifis dallaala seenee ilmoon dallaala seentee harkatti ifiifis seenee ganaa maraaturraa maraatuu naa ida'uu deema yaa obboleeyyan kiyya. Ilmootaan bal'inatti darbee xiqqoon sunuu kun hojiirratti darbee meebiinii sun akkam godha. Yaa obboleeyyan kiyyattiin bilbilaan rabbi na jalaa kaasisiisoo inni na jalaa kaase ilmaanuma kan keetitti ilmuma kan kee kaafee sanitti deebii. Kana akka rabbi baasatti rabbi harkaan waa baasuu jeetuman kadhadhaan isuma sanuu kadhadhee waan ol deebise malee furmaanni kiyya kabiraan jiru yaa obboleeyyan kiyya ammas isaattu kabiraa waan rakkoo biraa seena rakkoo hamtu seenuu deema maallaqa harkaa qabaadhee irraa kafalulleen qabu ani ilmoo xiyya sanirraa shilingiin kafalu rabbiin natti hin beeku jechuudha shilingii cabxoo odoon qabaadhee hanqaatan doonii yaabbadde jechuudha obboleeyyan kiyya. Saniifuu an ammaan tana ittiin bilbilaan isallee rabbiin naa haa laaffisu yoo rabbiin naa laaffisee nan deebi'a jee deebi'e yoo na dhage yoo kana dhaga'uu taate naaf inni gaa oluu wanni jennu kunoo ammaan tana ta'e ilmoo tanaa walitti nu fide gaa ilmaan walitti horree karra addaan dha'inu hin jiru obboleeyyan kiyya. Egaa namni ilmoo wajjin horee karri dhaqu tokkolleen hin jiru jechuu barbaadeeti. Yaa obboleeyyan kiyya gaa kunoomee bilbila isaa kunootiin bilbila rabbi na jalaa kaasisiisu. Bilbili isaanii amma kunoowee. Naan gubadhe harbi. يا ربي يلا قاسم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم مرة نجا بابل الفيادة أيوة هيا ما جرتا الحمد لله يا تيجا إنه مرة البتة يا نسبة باي ما تبدأني يا بو مرانne maratu lamada mal gota na idata ya Ibrahim atillen inde bitu me karam dem tatillen dallala ho sente ha michan sun dallala sene jani michan kamen kuno bilal re michan dallala harka jira uno sumale ega dallala harka qaba maallaqa kuma jahatama buusa da michan sumale ge kuno isaau sagale isa dage jebbini nuna bilbile wala jaiba ma tu dallala changa hawo yaa boo annamuma beekutu gurguratee tuma mucaa kana lakkoomsuma keenya wajjin fuudhe tuma nama dallaalatti kennee ilmoo teenya gurgurate malee Ibraahim bartuun tabiraati nuti xilaata qabna diina qabna.
Siitu naafi daajee itti erga dallaan dhusee dhufee siitu. Maalin naafi daajeetti ergan ilmaan kiyyatti galuun fedhaan fiifuu akkuman itti galuun na dhibe malee numa beeyta jaaladhee taa'utti hin jiru biyya tana keessatti jaaladhee isin jalaan hafne abbaa bilaan ni beeyta. Maaliif naafi daajaanan biyya tana waan itti ta'an hin beektu ani fiifin galuu fedha odoon shilingii makiinan qoree irra gadiin deemee kara bishaanii kanaa gadiin deemu qabaadhee silaa as taa'ee mimmaan hin duguuggadhu da bucaanii. Ega odon maallaqa qabaadhee maallaqa kanama fidu anuunan dhufaa eessa dhuftee na fuudhuudhaa deemtamee meexi ammaan tana ilmaan keenya kaanillee haa xiqqaasanillee ammaan tana na jalaa rifate. Duuba malli maali yaa maali malli biraan jiru yaa Abrahaam yoo kana dhageessu taate uma deebi'i. Yaa booda laalliin seenu ettee odoo haga feete muka keessa deemtee an akkasitti dhuftuun fedhu biyya tanatti biyyiin tun tajibbinee amata meeqa guutuu irraa dhukkubsannee asii baharaan ilmaan kichaa kana guurtee galte sanii haramas deemta mee eessa deemta? Amma yaaboo ilmuma saniifu gurmaatallee godhuudha yaaboo mee oromottillee hoyyatan atumti galuu wayyaa yaaboo muka keessan deemini ol deebi'a wanni siinjuu ol deebi'i haram deemta muka keessa. Lakkoomsa dallaalchichaa kun amman si erga jalatti manatti galii yaa Abrahaam manatti galii ilmoo teenya makluuqa san biratti manatti galii achumaa rabbiin kiyya gaasomnee dallaala sanii maallaqallee ayyeesii barbaannaa ilmoo tana manatti nuu deebisillee hoo jenneen. Amaraadhee maraaturratti maraatuu naan ida'inii lakkoomsa siifin ergaa galii saaraa keessa warri deemtuun jiru. Ayyee kun amman si erga lakkoomsa gali. Rabbii kiyyaa mataa kiyya gara nagalcheani. Mataan kiyya gara nagalean. Maraatuu maraatuu naa ida'uu deema malee ani wanni biraa ta'e inni naa godhuu deemu hin jirtu Abrahaam illee obboleeyyan kiyya rabbii naa deebisu. Maaliin godhaan ilmooti yammoo namumaa nu beeku. Namumaa nu beeku diinuma keenya kun. Innillee xilaata hedduu dadhoo maraattee gati jala yaatutun illee namatti gootee booda mucaa kanallee fuudhanii lakkoomsa kiyyallee itti kennanii haatee bira si geessan yaniin ilmooti sobanii akkasitti biyyaa baasanii xalabaa naqanii. Kara nu miidhanii yoo dhaban jechuudha laalmee abboleeyyan kiyya Oromoon garuu ani waan akkanatti addunyaa kanarratti gachiisa namni naa dhabeef hin beeku abboleeyyan kiyya inshaallah rabbi naa laaffisuu du'aayii teessan naa godha abboleeyyan kiyya rabbi harkaa naa baasu ilmooti iyyallee inshaallah haaliin harkaa naa baasu garuu har'aan tana silaa anni ofiifuu as keessan taa'u jaaladhee as keessa taa'utti hin jiru abboleeyyan kiyya waan na teessisuu jira rakkina na teessisuu jira. Xiqqishollee taatume aficha waa namni noolii takka malee gaa nooliidhaan ka'eetu gala namni kuni noolii galuu sanuu qabu jechuudhaan har'aan tana ifa isaan asii yaa'anii sun rakkoo biraa tanarratti deemtu malee wanni takka wanni dhaan gammachuun isaan booda jiraachuutti jiru hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya. Inshaallah nama rabbiin kiyya ilmootiyya tana mala dhayeetumaan illee mala dhayee as keessaa naa haa baasu Oromootiyya na bira dhaabbadhaa isinillee bakka jirtanii. Bakka jirtanii naa iyyaa dabarsaa ilmootiyya tanallee dallaala kana harkaa naa deebisa ani ifiifuu nan gala obboleeyyan kiyya galuun fedha biyya namaa keessa taa'uu hin fedhu. Dubbatulleen tolu onneen xiyya na dhaabbatte obboleeyyan kiyya mataan kiyya gara nagalee jira sammuun tiyyalleen takikkidirraa na baatee jirti. Tana booda wani namni biyya namaa tana keessa argadhulleen hin jiru wani nan godhadhulleen hin jiru. Garuu rabbiin ilmaan kiyyatti na haa deebisu nagaan ilmaan kiyya biratti na haa deebisu. Wanni juun jiru abbaa kanallee rabbiin oofee manatti haa galchuus innillee sammuun tuqaadhaa naafi innillee sammuun teenya gara nu galtee jirte obboleeyyan kiyya dhahee du'aa manuu godha wanni abaarsallee abaarsa irraa addaa ta'an kun eessan kara kamiin na seenee hin beeku garuu an. Inshaallah garuu rabbiin nama ofii mokkoraa rabbiirraa abdiin muru waan hin jee rabbiirraa abdiin muru hin qabu rabbuma kiyyatti hin booya. Obboleeyyan kiyya rabbiin kiyya sammuutiyya gara nan galchini rabbiin kiyya naa eeggatu gaawaniin anjuu hin jirtu ilaahin kiyya harkaa naa haa baasu ilmootiyya sanillee garaa laaffiseetuma rabbiin akka baasetti harkaa naa baasu kana nama mana beekutu ilmootiyya gurgurate maallaqatti gurguratan ilmootiyya malee maallaqni duruu isaan mucaasu maaleedhaan tuqanii maallaqni nama gaafatan kun abrii biraati an kanan beeku yaa obboleeyyan kiyya naa iyyaa ilmootiyya harkaa naa baasadha.
abbaa kanallee rabbiin naa haa deebisu manatti. Khaalidni naa haa deebisu maan tara sokkichumti xiqqishaan sunuuni maraata amma abbaaf biraa dhabee obboleessa oggoo biraa dhabee jee hedduu takka na jalaa rifatee gad deebi'a jechuudha. Xiqqaan sunillee ni ani garuu inshaallah rabbi mala naa dha'ee anillee yaman kana keessaa naa baasu furmaata isaa naa fidee qaaliin Oromoo tiyya bakka jirtanii isinillee na bira dhaabbadhaa na jabeessa na gargaaradha akka ilmaan kiyyatti galuu na godha obboleeyyan kiyya. Ilmaan kiyyatti hin galuu fedha. Ilmoo tiyya tanallee qaaliin harkaanaa deebisee anillee rabbiin kiyyatti na galchu. Odoo lubbuudhaan isaanillee jiranuu qaaliin kiyya alii tiyyaawwan na agarsiisu yaa obboleeyyan kiyya. Maraachee biyya tana keessatti shaararratti na hambisiin qaaliin ni danda'e. Du'aa'ii teessan naa godhaa obboleeyyan kiyya du'aa'ii rabbiitiin na bira dhaabbadhaa. Wardaan hoggar akkatti ilaalee amma raadhetiin biyya tana keessatti biyya yaman tana keessatti shaararraa huba guuruu deemanatti fakkaatti hoggan akkatti qalbii biyya tana laalee garuu rabbiin kiyya akkas nan godhin obboleeyyan kiyya. Sammuun tiyyana tuqamtee jirti inshaallah. Rabbuman qaba rabbiirraa abdiin muruu yaa obboleeyyan kiyya. Namni rabbiin qabu waan dhabeen qabu rabbii keetitti hooloo gorteette waa hundaa'u rabbittoo sabbarteette garuu rabbiin sabrii tanteessan. Inshaallah rabbiin guyyaa tokko na qabbaneessee qabbanaan hafuura na fudhachiisuun oolu jeetuma yaada rabbiirraa abdiin muruu obboleeyyan kiyya du'aa'ii naa godha hedduu takka du'aa'ii naa godha. Du'aa'ii teessaniin na bira dhaabbadha.